ejjannoo kee gad hin dhiisin. Karaa milkaa'inaa hunda si himuu dhabuu danda'a. Garuu karaa jiginnaa si himuu hin danda'a. Karaa sirrii keessa jirtu namni si deeggaruu danda'u warra sirrii dhaan qofaadha. Warri sirrii hin taane karaa keetti kana sirriidhee si gula deemuu hin danda'u. Nami yaadni si kennu karaa lamaan. Tokkoffaan akka ati jabaattu, lammaffaa akka ati waan qabatte sanii jechuuf. Waaqillee nama si kaasa, seexanillee nama si kaasa. Ati nami wanni inni sitti ka'ee, latti wanni sitti kaate, haalli wanni sitti ka'ee, sitti lafaa ka'e. Urati lafaan ka'ini nami sitti hin ka'u. Nami naa sitti ka'u waa ati wan dandeenye fudun ta'ini dandeetti kirralle hinaafe na caale na dura deeme na dabare jedhi salleeni karaa adda addaatiin si ka'uu danda'a. Yooya akkan jirtan nageenyi waaqaa bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ani obboleettiin teessaniin seenee birbisaa addalle viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhaadheera. Viidiyoo kana like, subscribe akkuma kana immoo share godhisaa namoota biraatti akka isin bira dhaqqasitan isin gaafata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Hayyaan daawwattoota keenya mata duree addaa dhaabbannaa kee tokkaan ammoo ejjannoo kee gad hin dhiisin itti deebisa ejjannoo kee gad hin dhiisin. Kanumaan dura akkuma dubbanneerru hundi keenya kaayoo uumamneef qabna. Kaayoo uumamne san qabaannee waan san kaanee qabannee gadeemuu jalqanneen duuba wantooti nutti ka'anu hedduu isaanii jiran. Namooti hedduu waan qabatanii wanni isaan dhiisanii sagalee adda addaa dhaga'ee isaan takaate. Nami tokko yaadni si kenne gaariidha akkati sirrii ta'etuuf illee kasii kennuudha jira. Tokko ammoo karaa jirtu kanarraa hinaafisallee takaate yaada adda addaa si kenna. Namooti hedduun waan jalqabani akka isaan dhiisan wanni tolchisiise maanii ennaani namoota isaa waliin jiran fakkeenyaati fiildii gosa tokko fiildii isiniin jedhu hojii gosa tokko kan walii hojjettanu mana sagadaa ta'uu danda'a bakka hojii ta'uu danda'a bakka oltanii galtan ta'uu danda'a. Namoonni kana yaadota isaa isinii dhiyeessan namoota naannoo akkuma kana namoota walii hojjettan namoota waliin tajaajiltan yaadota isaan dhiyeessan takaate namoota hedduun tajaajiloota kennuu danda'an baay'ee isaanii dhiisaniiran. Sababi isaan dhiisanii harki guddaa maal hin dhaadhane deebii namarraan takaate namooti biraa waa isaanii irratti wantoota adda addaa jedhuun takaate haasawaa namaa jecha namaa sodaarraan takaate akkuma kana ammoo ilaalcha namarraan takaate namni hedduu waan jalqabe dhiisee lafa ka'ee jira. Faarfannaa jalqabe faarfannaa fi kadhiisee ba'ataa lallabaa fi kadhiisee ba'ataa akkuma kana immoo karaa adda addaatti wantoota kennansa fi lafa ka'ee deemuu irra ba'ata. Namoota gadhaa kana kennansa fi qabatanii haga galmaa deemuun kan beekamaa jiran namoota namni tokko waan tokko isaanii hin jedhin namni marti fudhate odoo hin ta'in namni jedhee moo jedhu waan ta'eeti waan keessa jiru nama amanee ittiin deemuu jiru qofaadha. Addaa tana ati maal lafa keetteetta maafi lafa keette sababa eenyu lafa keette kasiyaamee ka olii kana malee ka lafaa kanaa miti hedduun tenna yaamichi kenna ol ta'ullee sababa waan qabannee wanni nu dhiyeenyeerru saboota waan lafa naannoo kanarra jiruun takaate waan tokko itti amantee jalqadde egaa waaqisi keessa akkanis kee beettee itti amantee jalqaddeen duuba sagalee adda addaa jiraatu danda'a. Adda biraati moti keessattuu seexanni gaafa waan si keessa jiru laha buusuu barbaadu jalqaba nama anaaf jettee ati herreddu warra keet fira keet hiriyaa kee akka malee jaalattu amma namoo jaarollii ta'uu danda'a nama akka malee ati jireenya keeti keessatti sadarkaa tokkoffaa kennituun si dhufa jaalallee kee ta'uu danda'a abbaa manaa kee ta'uu danda'a haadha manaa kee ta'uu dandeetti nama akka malee bakka guddaatti kennituun si hadha. Seexanni namoota hedduu karaa inni waa isaan qabatanii buuse keessa tokko jalqaba nama adda ati kennite laalee dhufa malee nama alaa namatti oduu isaa hin qabne namatti yaada isaa hin qabne namatti irraa dhaga'uu hin dandeenye saniin hin kennu. Haa ta'u malee namooti hedduun kunil oduu jiruu cassanii kadeemaneera ammoo adda tana waan gurguddaara gaanuu dhanqin. Ebelu ka'ee wanni inni ta'e namoonni baay'een ka'ee wanni inni ta'e tokko arraba afaan namaati. Seexanni nama hedduu kaayoo isaa karaa inni dhaasise keessaati afaan arraba namaati. Beekaan tokko akkasi jedhe karaa milkaa'inaa hunda si himuu dhabuu danda'a garuu karaa jiginnaa si himuu hin danda'u. Sunis maal si fakkaateedha namoota hunda yeroo tokkotti gammachisiisaa fi yaalii godhuu keeteedha. Namni hedduun maan barbaada namni hundi akkasa fudhatu namni hundi akkasa riispeekti godhu bakka namni marti akka inni goobees jedhu barbaada waan tokko adda kanarraa isin himuu barbaada. Wanni ati hojjettu waan sirrii ta'ee fi hordoftoota sirriitti yoo sugula hordofan malee namni hundinuu sugula hordofuu hin danda'u. Waa atitti amantee deemuu jirtu kun waa inni
sirrii ta'uu dhabeef himoti namni akka sirrii ta'e kasi deeggaruu dhabeef waa sirrii ta'uu dhabeef odon ta'ini waa inni sirrii ta'uu dhabeef karaa sirrii keessa jirtu namni si deeggaruu danda'u warra sirrii ta'an qofaadha warri sirrii hin taane karaa keeti kana sirriidhe sugula deemuu hin danda'u karaa sirrii hin taane yoo hidentullee warri si deeggaru hin jiran eenyuuf akka ta'e beektaa warra karaa sirrii hin taane fakkeenya gara biiroo irratti yoo ati gubboo hin fudhadhu jette yoo ati waa isaa hojjetan hojii jallooma isaa waliin hojjetu didatte namoota faallaan sitti kan hedduu isaanii jiran akka ati biiroo san keessaa baatu akka ati hojii san gadhiichu namoota hedduun yaalii si godhan kana jechuun ati karaa sirriira waan hin jirreef himati karaa isaan sirriira hin jirre isaa waan didatteef akkuma kana keessa mana sagadaa keessalletti mana barumsaa keessalletti bakka tokkummaa nuti oollu harka guddaa namoonni faallaan nutti aneeran wanta hedduu nama dhiisee ba'ata faallaa ta'is isaanii kuni akka sirrii hin taane waa agarsiisuu miti ati waan tokko qofa adda baafadhu waan tokko gaafa jalqaddu wanni an godhuu jiru kuni waan sirrii ta'e moo waan sirrii hin taane san qofa adda baafadhu sa'ee adda baafattee duuba waa itti amantisaa itti fuuf lallaba ati qabatteetu kun sirriidha karaa ati irra jirtu kun sirriidha yaada ati dheessa jirtu kun sirriidha yoo inni sirrii ta'e deemii isaa duubatti hin deebiin deebii namarra hundoottee odoo hin ta'in hojii karra hundaa'iti nami hedduun deebii namarratti yookaan dubbii namarratti malee gocha ifirratti miti ammoo adhamaan si jedhu barbaada waa harka irra jiru sun sirrii moo sirrii miti yoo inni sirrii ta'e warri sirrii ta'e si gula hiriira itti fuuf yoo inni sirrii hin ta'in ammoo warri sirrii hin ta'inillee si gula hiriira persentii isaa guddaaf diqqaa ta'uu danda'a 50 si gargaaruu danda'a 50 si gargaaruu danda'a 80 si gargaaruu danda'a garuu guutuun si deeggaruu hin danda'u maafi waan kana dubbadhe nami hedduun waan sirriira jiruu fi nami tinu harka qabeessa fudhatu se'a mooraalii namaatiin kaatee mooraaluma namaatiin teeta jechi afaan namaati jaakettaa nuti keeyannu malee waan nu keessa keeyannu moti nami jaakettaa alaa moti deemuu ka dadhabu waan uffate jalqabaati ala gaafa shaamizii yookaan qemisii yookaan waan keeyatte kana hunda duwwaa teetee deentee nama keessa deemisi si fokkisiisa si ceesisiisa malee gaafa jaaketta ala deentee moti sagaleen nami nuu kennu deebiin nami nuu kennu ebeluu sani jedhiisi ay atomaan baasu jedhiisi suni dubbii lammaffaa sadarkaa lammaffaa malee sadarkaan tokkoffaa moti sadarkaan tokkoffaan kennansa si keessa jiru sanidha sadarkaan tokkoffaa waa uumamte sanii dhaabbattee deemisaa keedha sadarkaan tokkoffaan guutummaa keetti sani malee sadarkaan tokkoffaa afaa arraba namaati moti nami yaadinni si kennu karaa lamaan tokkoffaan akka ati jabaattuuf lammaffaa akka ati waan qabatte sanii jechuuf marti isaa akka ati jabaattuuf moti tokko akka ati irraa buuchuuf argitanii yoo jiraattan namooti sila kijibii isaan yookaan ammoo koorii isaan beekamanu namoota isaaniin duraa hin jaalatan namoota isaaniin gadi hin tuffatanii namoota isaanii olii ammoo maqaa balleessan nami naasitti ka'u waa ati wan dandeenyeef odon ta'ini dandeetti kirrallee hinaafe na caalee na dura deeme na dabaree jedhi salleeni karaa adda addaatiin si ka'uu danda'a namoonni akkuma gafa sitti hime namoota ati bakka guddaa kee kennituuf ta'uu danda'a akkamiin qeessa ebeloo akkasinaan jedha paastor ebeloo akkamii akkasinaan jedha faarfata ebeloo akkamii akkasinaan jedha akkamiin naan jedha namoota ati jettu haadha keerraa ta'uu danda'a haadha akka malee bakka waan qabduuf abbaa kee ta'uu danda'a kana jechuun wanni sun sirrii motechuu moti kana keessaa waa isin himuu barbaadu ati nami wanni inni sitti ka'e latti wanni sitti kaate haali wanni sitti ka'e sitti lafaa ka'e urati lafaan ka'ini nami sitti hin ka'u gaafa ati teette wanni ta'e marti gaafa ati kaate wanni marti hin ka'u waaqayyoon waan gaarii ati hojjettu si gula ka'a seexan namuu sitti ka'a waan kana dedhin seexanni sitti ka'a waaqa ammoo sii ka'a wanni lamaanuu karaa lamaa hojjeta tokko waaqillee nama sii kaasa seexannillee nama sii kaasa isinii irra deebi'a waaqillee nama sii kaasa seexanillee nama sii kaasa dubbii amma dubbataaru kana kitaaba kiristaanummaan gochaa ibsamu kan jedhu boqonnaa isaa 5 irra ka jiru dubbii amma haasoo kanaan caala kitaaba sarraa waa hedduu tuqaa tokko ilaaluu dandeettanii namoota hedduu wanni isaan bakka dhaabbatan yookaan dammoo ejjannoo fi faarfannaa fi tajaajila fi wanni isaan sababa biraati moti sababa haadha manaati sababa abbaa manaati sababa ollaati sababa warra mana sagadaati sababa kwaarii waliin faarsanuuti Iyesuus Kiristoos namni dabarsee kenne alaa ka dhufee moti Yihuuda kama inni kama inni nyaachise miiluma isaa jala ka turetti dabarsee kenne nuti ammoo maa hennanna kan nami sila amma nu fuudhee sherchii waan damma waa hojjanneeru kanarraa dhaabbii kennarraa nu baasanne herrenu namoota alaati akkasii moti namuma keessaati kamati waliin nyaatte kamati waliin dhugde kamati waliin faarsitu kamati waliin lallabde kamati waliin deddeebitu kana malee alaati moti seexanni eessa targaa dha'ee ka'ee eessa akkas injifatu sirriitti beeka kanaaf Iyesuus Kiristoos akka bofaa qaroolee ta'ee qarummaa bofarraatu ifudha akka bofaa qaroolee maafi bofi qaru
qarummaa maaf isaa himame qarummaa wanni isaa himameef isa toote malaamaltummaa dadhabbina namaa gargar baasee waan beekuuf namni gaafa dadhabbina namaa gargar baasee dadhabbinaa fi jabina namaa beeke dadhabbina sanii dhufee injifatu danda'a nama maaliin dhufee dadhabbina seexanni wanni qarummaa isaa tokkoof tokko wanni namoota hedduu injifate gama dadhabbina namaatiin dhufiisaan addaamii nyaatii isaan dura jalqaba heewwani qabate heewwani maaniin qabate nyaataan qabate nyaata eega qabate heewwan qabate duuba heewwan qabate qa'ee addaamii qabate maafi gami dadhabbina addaamiiti heewwaa waan turteef dubartiin maanii cinaacha isaarraa lafee qabate foon nyaate seexanni yeroo hedduu addee inni beeku malaamaltummaan namoota hedduu injifateera kanaaf seexanni gaafa waati qabate isa harkaasi dhoosisiisa akkati lammeessoo hin tajaajilu jettu akkati lammeessoo waan kanatti hin deebi'u akkati wanni si gochisiisu nama addee kennitu nama guddaa nama bakka kennitu manallee ta'uu danda'a kanannaa isin jalqabanii nuu mana ta'uu danda'a mana sitti ka'a gaafa waa uumamteef kaayoo uumamteef hojjatiisaa gaafa kaatu jalqaba tokkoof tokko namatti addee kennituun sii ka'a achiin duuba ittuma deema kaayoo uumamteef gaafa kaatee beettee irra hojjetuu jalqadduu nami sitti ka'a nami si ka'iisi isaa wani mul'isu ka'iisa keeti gaafa titeete nami sagalee tokkollee sitti hin kennu. Shafaafaa ta'isi keeti ka beekamu yeroo ati deentu malee yeroo ati teettu moteedha. Nami shafaafaa kan ta'e ka beektu isa ta'eeru akkan shafaafaa akkamiin beektan isa deemeeru hin jedhe deensaan jedhe teessoo na beekuu hin danda'an. Shafaafaa ta'eetullee deemuu jirta ka ta'ee yaada sii kennu kanarra sirreerra jira shafaafaa ta'eetullee deemin ka ta'e kanarra sitti jira maafi jennaani deemuu jirta hin deenta jechuu ammoo hin dhaqqaddaa jedhe. Argite katee asii akkana deemaatti akkas ta'atti heedhu kanaaf ka shafaafaallee ta'u deemaa kan irra caala kitaabii akkana dhe neenqa du'erra saree jirtu caalaa jedhe argite ka jiraate watolchuu caala malee guddinaa fi beekumsi yookaan qabeenyoota wantoota xiqqaddu kuni gaafa ka'anee sochirra deeman yookaan sochii tolchanu irra humna baasuu danda'an malee waan guddataneef waan beekamaneef waan baay'ee qabaatan qofaa fi bakka tokko geessisuu hin danda'an jedhe. Kanaaf adhamaan jedhu barbaade obboleettiin teessaniin seenee birbisaa wanna dha isiniin jedhu barbaade tokkoof tokko waan jalqaddesanii itti fuuf eenyuun dhaga'ini naannoo dhaga'ini namoota sibirii jiran dhaga'ini waan sayyoo itti amante wanni sun yoo cubbuu hin ta'e wanni sun sirrii yoo ta'e itti fuufi gaafa siinaa fi isa kan keessa tokkochi sagalee isiin baachu sirrii motana kana chuuni sirrii ta'e adenda duruu nami sirrii ta'eeti moti jalqabe sirrii ta'e isaa dhufe malee anumaan tunuyyuu wantoota amma isin dhiyeessaa dhufu kana guutuma guutuutu wanta godhu marti sirrii ta'e don ta'e sirrii ta'e adenda ittuma deenta maaf ennaani nami adeemsa keessaa wa midhaafataa wa sirreeffataa deema malee guyyaa keessaa nami tokkorraa dhibba ga'e hin jiru eenyullee tokko galee 11 galee yuunivarsiitii galeeti eebbifamee hin baane piroosesii keessa deemu deemeeti bakka geengeera kanaafuu jireenya tammaa kana jirtu namoota hedduun ka yaadatti si kennaranu sitti sochii jiruu yaada hedduu si kennani piroosesicha itti fuufi haga dhumaa ittuma jabaadhu deemi sagalee hedduu fudhatiisi waan qaddu akkati dhiichisu godha malee waan qaddu akkati jabaattu sin gochisiisu yaada baay'ee naasaan si dhiyeessani fudhadhu rakkoon qabu nami kanaa innaa anaasi dhiisi anaasi ilma namaa dhiisi Iyesuus Kiristoos cubbuu tokko kan qannirrattuu ka'aneeran akkamii inni namitti guyyaa sanbataatiin fayyisa akkamii inni namicha ganna 38 jiru akkamiin fayyisa wanni isaa yaaddesse fayyina namicha odon ta'ini guyyaa sanbataa ta'isa kasilaa yaaddessuu qabu kan ture sanbata ta'isa odon ta'ini fayyina namichaa ture nama jechuun kan nama guutuma guutuutti uffatan ka'ee gammachiisa haasawaa kiyyaan ka'ee na marta kana fudhatu gochisiisa akkuma kana ammoo wantoota tokko tokkoon tolchatteeti nama guutumatti gammachiisuu hin dandeetu tokkoof tokko waa hundaan caalaa ilaalcha irra kennuu qabdu waaqa yaa waaqi gocha kee irratti keessa kee irratti adeemsa kee irra gammade rakkoon qabu warri karaa waaqa jira martinuu hin gammadan lallabummaan keetu nama mijatuuf nama mijanne jira faarfannummaan kee nama mijatuuf nama mijanne jira sitti ka'uu danda'a sitti ka'ayisi isaanii garuu mallattoo sirrii ta'e isa dhabiisaa kee odon ta'ini mallattoo waa ati wannatu godhaatu sun sirrii yoo ta'e mallattoo isaan sirrii ta'uu dhabiisa isaanii mul'isa kanaafuu waan qabatteettu lafan kee ka lafa keetteettullee jiraata dhaqaa itti fudhadhuu deemi kasiyaama inni abdatamaadha isa waliin deenta malee isaa waliin marate isaa waliin mari'atteen kaane isaa waliin mari'atteen dhiisin marii baay'eessiisi waan qaddesaa waan qabatteessa akka dhiichisu godha malee waan qaddusaa akkatti jabaattu sin godhu kanaafuu parsentii 100 nama gammachiisuu waan hin dandeenyeefi haguma qaddusan ka karaa kee irra gammade haa gammadu ha karaa kee irratti hordofe haa hordofu ka didate ammoo haa didatu hunda isaa fudhataan deemi keessaa fudhataa deemi kasii fayyadu fudhata kasii fayyadu cinaa keeta yoo namooti yaada sitti kennanu deebii tokkollee hin kennin muluu isaa akka fudhattuuti itti sokke yookaan ammoo haa ta'u jedhii isaanii
fudhadhu achiin duuba keessaa filadhuuti kasii malee fudhadhuutti fufi malee eenyullee etteeti bakka dhaabbii keetii hin dhiisin. Phexrosiif Yohaannis gaafa isaan ta'ane namni tokkollee isaatti hin kaane gaafa isaan ka'ane garuu waan dhibiillee hin balleessin namicha gannaa hedduu fi mana sagadaa bira ta'eeru ka'e maqaa Yesuusiin deddeebi jedhanii hojii ergantoota sadii tokko irratti egaa isaan kaasaniin duuba boqonnaa afur irratti itti ka'an Yihuudooti itti ka'an maaf itti ka'an maan balleessan jennaani homa maquma Yesuusiin namichuma waggaa hedduu achi ta'eeru san kaasani waan dhibii hojjanne saawuma kana mana hidhaa galan saawuma kana dikaman saawuma kana waa hedduu keessa galan wanni isaan waan kana keessa galan waa isaan qabatanii hamaa ta'e odoo hin ta'ini waa isaan qabatanii karaa tokko waan hin ta'iniif. Kanaafu deeggarsa namni hundi akkasii deeggaruuf namni hundi akka harkasii dhaawuuf namni hundi akkasii simatu eegati homa qabatte isa itti amaniiti wanni itti amanteetu sun sirrii ta'e itti fuuf waan qabatte qabadhuuti itti deebi. Hayyeen viidiyoo adda qabadhee isin bira dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo kana keessaa waa hedduu akka fudhataniitan shakkii tokkollee qabu. Namoota hedduun waan qaddanee waan lafa keettane hundi keessanuu kaasa. Yaada hedduu guuriisi waan qabattan akkas dhiichanu isin gochisiisa jedhee waa hedduu waliin laalleerra kanarra jabaatanii akkasin kaatanu isin qaasisa. Viidiyoo biraa immoo qabadhee haga isin bira dhiyaadhu isa kana kalaalaa jirtanu like subscribe akkuma kana mooni namoota hedduu akka inni bira dhiyaatu share godhii isaanii subscribe share godhii isaanii akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafannaa haga viidiyoo biraatti isin bira dhiyaadhu turtii gaarii.